عليكم ورحمة الله وبركاته. أركفوني ورفتوني بيجي كي أجرا ترجم تنودون كيسن بكجرت مرتي نجيني كو سناج تبصنين جتشا أرجع مقالة أجارو كيس ترجمنا بكتو ماجرا نانو بكورين تقولون مقالة أجارو كيسا بكورين تقولون مرجرة أكو ما قرتنو بوليتين كين يكون كامامي أمتو مسكو نورا جرامتي دينغد فيديو ورابي أكو بيجي كي يرتقدي سه نيادة تويتشورا مسكو نورا كامامي أمتو بيا كيسا أكستات ريتشورا مسكوني مجادي را كنافي دائما كنا كنكردودا أبامنا شيء أكو مملتو محمد جرما إن اللي كامامي دمار نس بيا ما كيسا أكستيتشورا أنيس أكو مجرى شير جي gargaarsa akka gootanuuf viidiyoo maxxanseen ture jechuudha. Meemee gargaarsa siin gootaniif keessaa lafa kana kan kenneef mootummaadha. Lafa duwwaadha kan mootummaan kenneefi haaluma agartan hunda qorqorroon bitamee wanni kun ijaaramuu danda'ee jira. Tarii gara fuula duraatti immoo qorqorroon kunis gara laameeraatti jijjiiramee isaafis isheedhaafis waan hojjetanii bulanu ittiin of jiraachisanii ijoollee isaanii ittiin guddisan haala ni mijeessine jechuudha. Inshaallah meemee tokko asigi meemee ati maqaatii guutuu eessatti akka rartee fi maaliin akka akkas taate mee ijoollee dhaabiraan naage. Kanko sagalee kee kana akkana ta'e guyyaa keessa waggaa 8 booda. Waggaa 8 booda dhalattee waggaa 8 booda akkas taate. Kanan dhaladhe immoo qabaleen ganda Ganjiirbo jedhama. Ganjiirbo magaalaa eessaati? Magaalaan isaa qabaleen ganda Ganjiirbo gara Bashaashaatti qottaadhaaf gaaroo gidduu. Bashaashaatti dhalattee jechuudha. Guyyaa keessaa akkas taate miskuudhaan akkamittiin wal argattan? Akkuma kanaa tubuuristi barbaade deebiin Okay, amma miskuu waliin ijoollee lama Fuwaadii fi intala kan argatteerta jechuudha. Akkuma isheetti sigaar kana maal haaltee kanatti bulaa turte? Okay. Mee ogummaa gara fuula duraatti hojjettee jiraachuu dandeessu ogummaa qabdaa? Okay, moobaayilaa fi reediyoo suphuu ni dandeessa jechuudha. Wiilcharii kana mootummaatu si kennee? Ofii keetii bitattee jechuudha. Okay, inshaallah. Egaa miskuunis kunoo as jirti. Dheengada magaalaa Jimmaa keessatti argee akka simbira dhaabattanuuf viidiyoo maxxanseen ture miskuun cinaatti argamti. Isinis rabbi sinirraa jaalatu gargaarsa gootaniif jirtu obboleewwan koo kan dhiiraaf dubartii biyyoota Arabaa biyyoota garaagaraa keessa jirtan jechuudha. Rabbi sinirraa jaalatu. Kunoo meemee misku ijoollee si gargaaraa turaniin qorqorroon kun illee bitamee akka manni kun illee si ijaaramu kan taasisaa turan isaanidha. Meemee maal jettaa meemee sirriitti mee sagalee kee ol fuudhiiti ijoollee si gargaaran kanaan. Sagalee kee garuu dhaga'amu. Eshi. Kan ijoolleedhuma si gargaaraa turan. Amma viidiyoon eengada waraabee gadhiisa sana laalanii ijoolleen gara kootti birrii erganii akka ati hojii jalqabdu akka ta'uuf dandeessu akka ati akka namaan kadhanneef si gargaaran kanaani mee maal jettaan? Mee maal sitti dhaga'ama sitti? Kan eebbamu kan maali? Gammachuu akkamii sitti dhaga'ama kana booda? Gammachuu guddaa kan dhaga'ama. Okay. Gara fuula duraattis hojii bareedaa hojjettee ofii keessis maatii keessa jiraachuu dandeessaa jechuudha. Inshaallah miskuun dubbachuu illee dandeessu gammaddeetti kana dura kunoo akka agartan deemuu hin dandeessu lafarra siquudhaan abbaan manaa ishees kunoo akkasitti deema jechuudha. Wanni aadeffanne hin jiru jechuudha qaama miidhamaa akkasii ilaalaa hin jiru inni konkolaataa qabus kottootti kaasee bira darbuu malee namni garagalee ilaaluun hin jiru. Garuu waakiraa keenya yaannee namoota akkasii gargaaruutu nurraa eegama. Mana kanas gara laameeraatti jijjiirree isheedhaafis suuqii isaafis bakkee hojii wayii banamee akka waa hojjettu inshaallah abdii qabna. Maallaqa isin ergitaniif keessaa jechuudha. Inni kaan akka wanni kun ijaaramuuf taasiseera kan irraa kunoo maallaqa jechuudha. Gara fuula duraattis gargaarsi barbaachisaan ta'e isiniif godhame jechuudha Maamud. Kanaan immoo laameeraa waan bitamuu qabu waan hojii ittiin hojjechuu dandeessan kanaan hin jalqabdu jechuudha.
birrii 6,900 jechuudha. Wanna bitame kanarraa kana fe jechuudha. Kanaafuu inshallah gara fuulduraattis waan barbaachisaa ta'e isin bira dhaabanna. Ijoollee isin bira dhaabachaa jiran rabbi isin irraa jaalatu kan gargaaraa turtanii magaalaa Jimmaa irraa dhufe jechuudha. Walitti siqaatii maallaqa kan isin gidduutti isinii kenna. Maallaqa kanaan jechuudha waan gochuu dandeessan lamaan jechuudha hojjettanii ijoollee keessan ittiin guddifattu gargaarsi gara fuulduraatti sitti fufa jechuudha. Waan barbaachisaa ta'e waan kana ijaarsee xumursiifnee suuqii gahaa ta'e bannee fi